Premier League England torbee 17ffaa rageera. Torbee 17ffaa morkii addaatiin kan inni galuu torbee kana keessa inumaayyuu guyyoota 20 hin guunne keessatti kilaboonni tapha 5 kan isaanii taphatanii torbee ayyaana yookaan boxing day torbee kana keessa dhufaa jiru. Imala shaampiyoonummaa Premier League England kallattii akeekuu danda'a. Qabxiiwwan hin eegamnes galmaa'uu danda'u jechuudhaani. Premier League.com qabxiiwwan inni baase keessa morkiiwwan torbee kanaa keessaa boru waaree booda sa'aatii 9:30 eegaluudhaan St James Parkitti Newcastle United Chelsea taphni walitti fide ni eegama. Newcastle torbee 16ffaadhaan Sunderland darbii kilaboota Englandin morkii walitti fideen Sunderland goolii 1-0dhaan injifatamuu isaa ni yaadatama. Chelsea ammoo goolii 2-0dhaan Everton injifatee morkii kanaan kan isaan walitti dhufanii ga'umsa as dhiyeenyatiin walitti fufaa kilaboota mul'isuu dadhaban keessaa isa tokkodha. Lamaan isaanuu Newcastle al tokko injifataa al tokko ammoo mo'amaa. Chelseanis as dhiyeenya ga'umsa gatantaraa irratti kan inni argamu. Morkiin kun kilaboota kanneen lamaan Enzo Maresca fi leenjisaa kan Newcastle Eddie Howe morkii walitti fiduun torbee kana lamaan isaanuu waancaa Carabao Englandin injifatanii walakkaa xumuraatiif darbuun isaanii ni yaadatama. Newcastle bara darbe Premier League Englandin tapha tokkoon injifatee tokko mo'amuudhaan waliigalaan ammoo taphoota 3 Chelsea waliin taphateeni lamaan injifatee riikordiidha kan inni irratti qabu. Riikardii kana itti fufsiisuudhaan St James Parkitti ammoo Premier League Englandin walitti aansee taphoota 3 injifatee taphoota 4 erga bara 1994 dura taphoota 4 Chelsea St James Parkitti waliin taphatan hunduma injifateera. Newcastle amma ammoo riikordii san irra deebi'uudhaa fi taphoota 3 darbaniin dirree isaa kanarra Chelsea hin mo'atamne faffaa godhachuudhaaf kan isaan waliin taphatanii taphoota waliigala 156 kilaboonni kunneen waliin taphatan. Chelsea riikordiidha qaba 67 injifatee Newcastle 51 kan inni injifatee yeroo 38 kilaboonni kunneen qixa kan isaan baanii. Cole Palmer taphadheen gaddaatiin tarii miidhama salphaa qaba jedhameeti kan inni ture goolii galchuutti deemuu isaanii yaadatamaan kuni amma tarii Enzo Maresca yaada inni miidiyaadhaaf kenneen dubbiin gara Manchester City deemuu danda'a jedhamu walqabatee inumaayyuu dhiphina keessa galuu danda'a jedhamaati kan inni jiru. Kana dandamatee injifannootti kilabicha deebisuuf gara St James kan isaan imalanii tapha biraa sa'aatii 12 eegaluudhaan Etihaditti Manchester City West Ham United waliin kan inni taphatu. The Citizen taphicha yoo injifate hanga Arsenal halkan sa'aatii 5tti taphatutti dursummaa yookaan sadarkaa tokkoffaa Arsenal irraa kan fudhatu ni ta'a. Taphoota Premier League England dabalatee dorgommii hundumaan erga Bayer Leverkuseniin injifatame Manchester City mo'atamne. Gareen Pep Guardiola qabxii 34 sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu. Taphoota 5 darbaniin hundumaa mo'ateera. Taphoota 2 darbaniin Premier League Englandin ammoo goolii 3 galchee goolii irratti hin galle. Kun fooyya'insa mul'isa garee Pep Guardiola. Taphootni inni qabu as dhiyeenya ammoo kan Arsenal wal bira qabamee ilaalamu gadi aanaadha yookaan immoo qabxii kilaboota kanneen wal bira madaalamee olaanu kan Arsenal taphoota ulfaatoo akka ta'anidha kan ifatti mul'isu. Taphoota 5 torbee yookaan boxing day kana keessa qabu keessaa 3 dirree isaati irratti kan taphatu Manchester City kun isaaniif akka carraatitti ilaalama. Walumaa gala taphoota 3 darban West Ham waliin taphateenis garaagarummaa giddugalaan jechuudha. Goolii 10-3 injifateera Manchester City. Taphoota 19 darbaniin West Ham Manchester City injifachuu hin dandeenye 16 mo'atame 3 qixa ba'u riikardii gadi aanaa Manchester City irratti qaba. Bara 2015 dura yookaan waggaa 10 dura erga Manchester City mo'ate as West Ham City injifatee hin beeku. Pep Guardiola egaa baricha milkiidhaan xumuruudhaaf amma faana Mikel Arteta Arsenal hordofaadha kan inni jiru. Ga'umsi as dhiyeenya Ryan Cherki kan Phil Foden Erling Haaland goolii galchuutti kan deebi'e akkasumas Donnarumma illee taphoota darban lamaan goolii osoo hin keessummeessin ba'uun cimina Manchester City dhiibbaa Arsenal irratti mul'isuu kan akeeku jedhamuudhaan kan gamanuma morkiin waancaa daranuu hammaataadha kan inni jiru. Sa'aatii 12 eegaluudhaan Brighton Sunderland waliin Bournemouth Burnley waliin Wolves Brentford waliin yoo taphatan galgala sa'aatii 2:30 eegaluudhaan morkiin Tottenham fi Liverpool ni eegama. Kilaboonni kunneen lamaanis gareen lamaan isaanii walii faallaa irratti argamu. Liverpool injifannoo taphoota 5 darban osoo hin mo'atamin imalee fi torbee darbe immoo injifannoo erga galmeesse booda Tottenham waliin kan isaan taphatanii Thomas Frank yaaddoo keessa jiran keessaa ba'uuf Liverpool irraa qormaata jabaatu eeggata. Halkan sa'aatii 5 eegaluun dursaan liigichaa Arsenal Everton waliin dirreedhaan ala kan inni taphatu. Gamanuma qormaata jabaa Mikel Arteta taphata'u jedhameeti kan inni eegamu. Tapha kanaan injifatamnaan yookaan qixa baanan gamanuma dursummaa Manchester City garaagarummaa gooliitiinis kan irra caalu
waan ta'eef Arsenaal dhiphina hamaa keessa kan inni galu halkanuma sa'aatii 5tti Leeds Crystal Palace waliin yoo taphatu dilbata Manchester United fi Aston Villa morkiin taasisan kan eegamudha. Thierry Henry badhaasa kabajaa kan nama milkaa jireenya kubbaa miilaa keessatti jedhamuun BBCdhaan badhaafameera. Arsenaaliif gara taphoota 377 taphatee goolii 228 galchuu waancaa Premier League England lama dabalatee FA England 3 kan fudhate BBC Sport irratti immoo xiinxalaa ta'uun hojjetaa kan jiru nama milkaa jireenya kubbaa miilaa keessatti milkaa jechuudhaan badhaasa kana kan inni injifatee. Leenjistuun garee biyyaalessaa kan England Serena Williams leenjistuu cimtuu BBC kan bara kana akkasuma immoo taphattuun garee biyyaalessaa England Michel Aymangan taphattuu cimtuu BBC kan bara 2025 jedhamuudhaan badhaafamaniiru. Morookoon yeroo lammaffaaf waancaa biyyoota Arabaa injifatteerti. Biyyoota 16 hirmaachisuudhaan qopheessummaa Kaatariin dorgomaa kan ture waancaan biyyoota Arabaa shaampiyoonummaa Morokootiin kan inni goolabamee tapha xumuraatiin Joordaan waliin kan taphatte Morookoon goolii 3-2 injifachuun yeroo lammaffaa fi kan isheen shaampiyoonii taate erga eegalee waggaa 62 kan guute dorgommiin waancaa biyyoota Arabaa kun bara 2021 irraa eegaluudhaan qindeessummaa FIFAtiin kan inni dorgomaa jiru. Dorgommii kanaan Iraaq yeroo 4 shaampiyoonii ta'uun yoo dursitu Saawudii Arabiyaa fi Morookoon yeroo 2 shaampiyoonii ta'uudhaan itti aanu Ijiptii Tunisiyaa fi Aljeeriyaan ammoo yeroo tokko waancaa kana injifataniiru. Morookoon erga waancaa addunyaa bara 2022 sadarkaa arfaffaadhaan goolabdee as gareen biyyaalessaa sadarkaan irra jiru milkii guddaa gonfachuusaa ifatti kan itti mul'atudha. Gareen umrii 23 gadi bara 2023 waancaa shaampiyoonii Afrikaati. Bara 2024 ammoo shaampiyoonii waancaa chaanii kana alatti olompikii Paarisiin meedaaliyaa naasati kan argate gareen biyyaalessaa Morookoodha. Bara 2025 gareen umrii 17 gadi ammoo shaampiyoonii Afrikaa, gareen umrii 20 gadi shaampiyoonii addunyaa ta'uudhaan waancaa Afrikaatiin sadarkaa lammaffaadhaan kan goolabde Morookoon baroota dhiyoo gareen sadarkaadhaan jiruutiin qabxiin Morookoon galmeessaa jirtu waancaa Afrikaa ofii isheetiif dilbata dhufu qopheessitee amma eegaluu kanaanii waggoota 49 booda shaampiyoonii ta'uudhaa fi lammiilee biyyattiitti abdiidha horee yeroo waancaa Afrikaa kana yeroo isheen injifattutti qopheessummaa Itoophiyaatiin dorgommii amma inumaayyuu gara waggaa 50tti siqeera. Ergasii as Morookoon waancaa addunyaa Afrikaadhaa kan injifattee hin beektu. Bara 2025 waancaan Afrikaa qopheessummaa Morokootiin kan dorgomu dilbata dhufu kan inni eegalu. Taphattoota akka Ashraaf Hakimii yeroo ammaa miidhamarra jiraatulleen abdii taphattoota garee biyyaalessaatiitti yookaan immoo garee biyyaalessaa Morokoo taphattoota itti abdatan keessaa isa tokkodha. Taphataan kun tariitii yoo xinnaate miidhamni isaa guutummaatti fayyuu baatus hamilee taphattootaa ta'uudhaaf iyyuu iddoo kan garee teessoo jijjiirratirra taa'uu akka danda'udha. Hanga xumuraatti Morokoon kan deemtu yoo ta'e bara 2023 waancaa kan Côte d'Ivoire ofii qopheessitee achumatti hambifattee Morokoon biyya tilmaama argatte kan inni ture. Waancaa sanaan garuu osoo hin milkaa'in hafuu ishee ni yaadatama. Amma haalli qindoomina gareen biyyaalessaa Morokoo itti jiru taphoota baay'ee osoo hin mo'atamin imaluun riikoordii kan itti qabate ta'uu wal qabate ga'umsi sadarkaawwan gara garaatiin gareen biyyaalessaa Morokoodhaa argisiisatiin jiru. Waancaa Afrikaa 2025 yeroo lammaffaaf injifachuudhaaf carraa akka qabdu Morokoon gamanumaa kan ifatti akeeke. Waancaa konferensi liigii Awurooppaatiin Crystal Palace dirree isaa Selhurst Parkitti qixa baheera. Kilaba Finland Corps waliin kan inni taphate. Crystal Palace daqiiqaa jaaffaa irratti kan marsaa jaaffaa dorgommichaatiin dursee goolii kan galche Crystal Palace ture. Kristaantus Uchuke goolii inni galcheen dursaadha ture Crystal Palace. Sanaan booda Justin Divani goolii lammaffaa dabalus goolii dabalataa kan biraa osoo hin galchin duubaa ka'uudhaan taphattoota hedduudhaan kan taphatan kubsi gooliiwwan Peter Parezikii fi akkasuma Ibrahima Siiseen galchaniin goolii lama qixa kan isaan baanii kubsi daqiiqaa 73 booda taphataan tokko kaardii diimaadhaan jalaa ba'uudhaan taphattoota hanquudhaan kan isaan taphatanii. Kanas ta'u Crystal Palace dirree isaa Selhurst Parkitti qabxii argatee marsaa 1-8 keessa seenee xumuruudhaaf carraa qabu osoo ittiin fayyadamin kan inni hafee. Leenjisaan Crystal Palace Oliver Granadilleen tapha qabxii nuti hin eegne itti galmeessinee injifachuu qabna jechuudhaan aarii qabu kan inni ibsee. Crystal Palace amma konferensi liigii Awurooppaa kan kilaboonni 36 irratti hirmaatan kana
kanaan qabxii 10 walitti qabatee sadarkaa kurnaffaarratti kan argamu sadarkaa tokkoffaarra kan jiru garaagarummaa qabxii 6 kan inni qabu tapha lama qofatu hafee taphoota lamaaniin hiree isaanii murteeffachuun yookaan carraa mo'atanii darbuu keessa seenuudhaaf kan isaanii taphatan waancaa Copa del Reytiin eda taphoonni taphatamaniin Atletic Bilbao goolii 1-0 dhaan Orense kilaba jedhamu kan liigii sadaffaa Spain keessa hirmaatu injifateera. Tapha daqiiqaa 120 fudhate kanaanii daqiiqaa dabalataa boqonnaa bahuudhaaf kennama 105ffaa irratti daqiiqaa tokko dabalame irratti Mikel Yurigezan goolii galcheen kan isaanii 1-0 dhaan injifatanii Real Betis goolii 2-0 dhaan Real Murcia kan inni injifatee Borgo kilabni jedhamu Hetafe goolii 3-1 injifateera. waancaa kan mo'attoota Italiitiin ammoo morkiin jabaan kilaboota Italii jajjaboo lama Riyaaditti waliin morkachiise Naapooliin goolii 2-0 dhaan AC Milan injifatee xumuraaf darbeera. Tapha cimaa kanaanii keessumattuu gooliiwwan lamaan kan galche kan Naapoolidha jechuudha. David Neres fi taphataan ergisaa Manchester United irraa Naapooliidhaaf taphatu Rasmus Hojlund jijjiiramee seenuudhaan goolii daqiiqaa 63ffaa irratti galchee Naapooliin injifatee xumuraaf kan inni darbee morkii Riyaaditti taphatame kanaan egaa Naapooliin as dhiyeenya riikoordiin inni AC Milan irratti qabu kan irratti ifatti mul'ateera. Taphoota arfan darbaniin sadiin AC Milan injifachuun riikoordii irratti qabaachuusaa Naapooliin mul'iseera. Antonio Conteen Serie A torbee darbee gamoo hatamanii booda injifannoottis kan isaan deebi'anii erga bara 2014 as waancaa mo'attoota Italii kana fudhatanii hin beekanii yeroo lama dorgommii kana fudhachuudhaan ammoo yeroo sadaffaadhaaf injifachuudhaaf kan isaan xumuraaf darbanii egaa dorgommii kanaanii Riyaadimatti har'a Bologna fi Inter Milan kan isaan waliin taphatanii Bologna shaampiyoonii Copa del Rey ta'uu isaanii yaadatama. Inter Milan ammoo shaampiyoonii mo'attoota kan Italii kanaati. Har'a morkiin kilaboota kanneen gamanumaa kan eegamu yoo ta'u isaan keessaa kan injifate Bologna fi Inter Milan keessaa ammoo xumuraaf Naapoolii waliin kan isaan taphatan ni ta'a. Kibxata dhufu kan dorgommiin kun taphatamu kibxata dhufu achuma Riyaaditti xumuraan shaampiyooniin kan mo'attoota Italiidha kan adda bahu ni ta'a. Keessumattuu kan Olompikii dargaggoota Afrikaatiin wal qabatanii marsaa arfaffaan Olompikii dargaggoota Afrikaadha. Angola Luandatti dorgomaadha jira. Itoophiyaan meedaaliyaa warqii dabalataa argatteerti dorgommii kanaan. Dorgommii World Taekwondo ulfaatina kiloogiraama 51 kan dhiiratiin dorgomameen Abrahaam Addunyaadha. Lammii Ijipti Maazin Ahmadiin qabxii waliigalaa 2-0 dhaan injifachuudhaan meedaaliyaa warqii Itoophiyaadhaaf kan argamsiise. Abrahaam marsaa jalqabaati hanga marsaa xumuraaf ga'utti marsaa kanneen keessatti Keeniyaa, Leesettoo fi Taanzaaniyaa injifachuun xumuraaf ga'uudhaan xumuraan ammoo dorgomaa lammii Ijipti kan inni injifatee meedaaliyaa warqii Itoophiyaadhaaf argamsiise. Dabalataan immoo dubartootanis meedaaliyaa naasaa 3 argatteerti Itoophiyaan. Dhiiranis kiloogiraama 68 Abrahaam Baqqalaadha naasa Itoophiyaaf argamsiiseera. Waliigala kaleessa dorgommii World Taekwondo gosoota garaagaraa yookaan kaatagarii garaagaraatiin Itoophiyaan meedaaliyaa naasaa dabalatee 5 kan walumaagala meedaaliyaa argattee har'as egaa gosoota ulfaatina garaagaraatiin kan World Taekwondo kan dhiiraa fi dubaraan Itoophiyaan meedaaliyaadhaaf kan isheen eegamtu. Hanga ammaatti walumaagala Itoophiyaan kan atileetiksiin dursanii xumuranii gara biyyaatti deebi'an kan biskileetii dabalatee meedaaliyaa 22ffaadha kan isaan argatanii har'as meedaaliyaa dabalataa carraan argachuudhaaf qaban. Itoophiyaan tariitii dorgommii kana olaantummaaf xumuruudhaaf carraa isheen qabdu bal'aa ta'uu isaati. Atileetiksiidhaanis sadarkaa tokkoffaan xumuruu isheen yaadatamaa. Walumaagala biskileetiinis meedaaliyaa 5 kan argatte Itoophiyaan. World Taekwondoodhaan ammoo hanga ammaatti meedaaliyaa 5 argameera. Har'a ammoo gosoota yookaan immoo meedaaliyaa 6 kan dorgomtu Itoophiyaan. Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan dubartoota torbee 13ffaan kaleessa Machaal fi Shaggar injifachuun sadarkaa isaanii fooyyeeffataniiru. Machaal goolii 3-0 dhaan dirree dhawaa, Shaggar ammoo 2-1 kutaa magaalaa Boolee kan injifatee. Har'a baankiin daldala Itoophiyaadha. Hawaasa waliin taphni taphatu ni eegama. Baankiin tariitii torbee darbe Itoo Elektirikiin injifatamuu isaanii yaadatama. Carraan dursummaadhaaf ol siquudhaaf qabu amma jalaa bal'ateera. Qabxii 26 qaba. Akkasuma hawaasaan qabxii 26 qaba. Sadarkaa isaanii amma Machaalii fi Shaggariin irraa fudhatamuudha wal qabatee iddoo isaanii tokko sadarkaa isaanii deebi'uudhaaf morkii taasisanidha. Dursummaa isaa cibsachuudhaaf Itoo Elektirik ammoo kilaba bulchiinsa magaalaa Adaamaadhaa waliin kan inni taphatu. Itoo Elektirik taphoota
12 taphateen tokkoon qofa mo'amee 11 injifachuun qabxii 33 Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan dubartoota kana dursaadha jira. Adaamaan as dhiyeenya fooyya'insaatti deebi'eera. Jalqabbii fi amma adeemsi ittiin hamma tokko qabxii argataatiin jiru garichi gara injifannootti deebi'aa jiraachuu kan inni agarsiise. Tapharraa kanaan garuu qormaanni jabaan Itiyoo Elektiriikirraa ni mudata jedhameeti kan inni eegamu. CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaadha. Torbeen kurnaffaan har'a istaadiyeemii yuunivarsiitii saayinsiif teekinooloojii Adaamaa fi istaadiyeemii Finfinneetti taphachamuudha kan inni eegalu. Har'a waaree booda sa'aatii 9 eegaluun istaadiyeemii yuunivarsiitii saayinsiif teekinooloojii Adaamaatti morkiin baankii daldala Itoophiyaatiif Arbaa Mincii walitti fide ni eegama. Taphoonni kunneen karaa OBN'tiin kallattiidhaan kan darban ni ta'a. Kan Adaamaattis kan Finfinneetis tapha kanaan baankiin daldala Itoophiyaa taphoota arfan darban akkasuma Arbaa Minciis taphoota arfan darban osoo hin mo'atin kan isaan walitti dhufanii lamaanuu tapha 2-2 injifatamanii 2-2 qixa baaniiru. Torbee hamma shanaffaa hanga torbee saglaffaatti taphoota jiraniin ga'umsa gadi aanaa kan ittiin mul'isanidha. Kilaboonni kunneen lamaan qabxii taphoota 9 irraa argataniinis ammas yaaddoon isaan taphoota walitti aansanii injifachuuf qaban keessumattuu immoo Arbaa Mincii hanga ammaatti injifannoo tokkollee kilaba galmeessuu hin dandeenye. Maqalee Sabaa Indartaa waliin morkii har'aa kanaan Adaamaatti tariitii injifannoo jalqabaa galmeessuudhaa fi baankiin daldala Itoophiyaadha immoo taphoota 4 booda injifannootti deebi'uudhaaf kan isaan waliin taphatanii sarara ittisaa irratti sarara fuulduraa irratti garaagarummaa kan qaban baankiin goolii galchuu akkasuma gooliin kan itti galu Arbaa Mincii ammoo sarri fuulduraa isaanii goolii galchuu irratti guutummaatti hanqina jabaa kan qabu taphattoota 2 qofaadha. Goolii hanga ammaatti kan galche taphattoota kanneen keessaa Taammiraat Yaasuu goolii 3 kan inni galche. Kana alatti Gazuu Boggaalee goolii tokko galche. Walumaa gala goolii 4 taphoota 9 kan galche Arbaa Mincii. Kanaan alatti sararri ittisaa isaanii ammoo goolii 9 keessummeesseera. Kun sarri fuulduraaf sarri ittisaa waliif faallaa ta'uusaa duubni isaanii rakkoo kan qabu sarri fuulduraa isaanis goolii galchuu irratti hanqina akka qabu kan ifatti mul'atu ta'uusaati. Taphoota arfan darban qofaan ammoo sarri ittisaa isaa qaawwa kan uummate goolii 6 kan keessummeesse. Baankiin daldala Itoophiyaatis morkii kanaan gamanuma morkattummaatti deebi'uudhaaf kan isaanii waliin taphatani. Taphootuma istaadiyeemii yuunivarsiitii saayinsiif teekinooloojii Adaamaatti taphataniin har'uma sa'aatii 12 eegaluudhaan Maqalee Sabaa Indartaa fi Hadiyaa Hosaanaan waliin taphatanii taphoota 5 darbaniin tokko mo'amee 4 qixa kan bahe. Maqalee Sabaa Indartaanis hanga ammaatti injifannoo tokko galmeessuu hin dandeenye hanga torbee saglaffaatitti. Kun tapha murteessaa Hadiyaa Hosaanaa fi Maqalee Sabaa Indartaadha. Hadiyaa Hosaanaan taphoota as dhiyootiin tokkoon qofa yookaan immoo taphootuma sagla waliigalaan tokkoon qofa kan inni injifatee 4 mo'ameera. Innis 4 qixa bahe qabxii 7 qofa kan walitti qabu. Morkii har'aatiin injifannootti deebi'uudhaaf kilaboonni kunneen lamaan kan waliin taphatanii itti fufee Finfinneetti har'a taphni tokko ni taphatama. Midira Ganna Shireen as dhiyeenya taatee liigichaa ta'aa jiru Bahaar Daar waliin kan inni taphatu kubbaa qabachuudhaan kilaboonni kunneen lamaan bara dorgommii kana taphaa hawwataa dirree keessatti kan taphatanii keessumattuu Midira Ganna Shireen haalli isaan kubbaa deebisanii taphachuutiin qarqara lamaanii morkattoota isaanii irratti ittiin muddan tapha baankii daldala Itoophiyaadhaa injifatan dabalatee gareen kun haalaan qindaa'uusaa kan ittiin mul'iseedha. Bahaar Daar torbee saglaffaadhaan shaggariin goolii 3-1 injifatamuun isaa sarri ittisaa qaawwa qabaachuusaa kan ifatti mul'ise ta'uunsaa taphni har'aa kun akka eegamu ta'eera.